Jaarsi kiyya waggaa 2 anarraa garagalee ciisee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Maatiin koo maatii baadiyyaadha. Barnootaan kutaa 6 yookiin 8 akkuma geenyetti filannoo lamatu karaa maatii nuuf dhiyaata. Heerumumoo biyya hambaa deemuu kanneen lama keessaa tokko filachuun dirqamadha. Kana keessaa filachuu yoo baanne yookiin immoo barnoota baranne yoo jenne maatiin keenyi nama nuti feenetti otoo hin taane nama ofii fedhanitti nu kennanii gaa'ilatti nu galchu. Kun aadaa yookiin immoo barsiifata naannoo keenyaati. Maatiin keenyi nama nuti hin feenetti akka nu hin kennineen yookiin nu heerumna yookiin immoo gara biyya hambaatti imalla jennee maatii keenyaatti deebisna. Umriin koo waggaa 14 ture. Yeroon barnootaan kutaa 6ffaa xumureen kutaa 7tti darbu jechuudha. Gannuma kutaa 6ffaan xumuree abbaan koo obboleessa koo waliin faddaalaa yookiin immoo dallaalaa qabatanii magaalaa Finfinnee nageessuun paaspoortii fi piroosesii viizaa na eegalsiisanii. Kana dura obboloota dubartootaa 2 nan qaban ture. Kaadhimaan isaanii akkuma isaanii ijoollee waan na ta'eef yookiin immoo gaa'ilaaf waan hin geenyeef biyya hambaa deemuu moo heerumuu isiniif wayyaa jedhamanii gaafatamanii lakkii barnootuma keenya itti fufna jedhanii deebisnaan nama isaan hin feenetti maatiin koo baruma sana keessa heerumsiisanii. Gaa'illi fedhii ofii maleetiin ijaaramu immoo gaa'ila maalii akka ta'e isinumtuu tilmaamuu ni dandeessu. Wal irratti ijoollee horaa wanti nyaatamu waliin waan hin jirreef wal nyaataa jireenyi ijoollummaan isaan bira dhaqqabe. Kana jibban kana sodaan gara biyya hambaan jedhe. Anis akka yeroo isaatti kaadhimaa nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu kaadhimaan koo akkuma kiyya ijoollee waggaa 2 malee kana nan gafne gaa'ilaaf immoo kan hin geenye waan ta'eef gaafa deebinu hiriyyummaa jaalala keenya yoo rabbi achiin nu gaheetiif itti fufnaa jedheen itti meen waadaa seeneef hin deeme. Haa ta'uutii garuu anumaa miilli koo biyyaa bahu jaalallee gara biraa qabatee jaalala fageenyarraa achumatti jedhee hariiroo gara biraa eegalee. Haatii fi abbaan koo dhiira 3f durba 3 godhataniiru. Durba taatee manatti kan hafte dhumarratti gara biyya hambaatti kan deemtes anadha. Biyya hambaa akkuma ne maleenis manni na dhaqqabe anaaf mana gaarii ture. Kan keessa jiraatu haadha manaaf abbaa manaadha. Ijoolleen isaanii guutummaa guutuutti gaa'ilaan mana gadhiisanii deemanii jaartii fi jaarsi wal'aansa kan barbaadan nyaata dhugaatii qulqullina uffata fi kanneen kana fakkaatan qixeessuu qindeessuutu gahee koodha. Hojii isaanii fixee jennaan taa'een bilbila tuttuquu malee hojii gara biraas hin qabu. Lamaan isaanii sa'aatii salaataaf qofa sagaduuf hirribaa ka'u malee yeroo kaan hirribatti oolu. Akkuma salaatanii fixaniin nyaata isaanii nyaatu deebisanii rafu. Ijoolleen isaanii namoota qabeenya gurguddaa qabanidha. Kan natti dubbatamu yookiin immoo ori'amu warreen dubartootaa yeroo mana dhufanii qofa. Beektu mitiree dubartoonni biyya Arabaa garaa yookiin immoo fedhii isaanii guutuun hin danda'amu. Ta'us garuu haatiif abbaan homaa isheen hin balleessine jechuun narra guruun ijoollee isaaniitti deebisanii dheekkamu. Akka obboloota koo biyya Arabaa keessa jiranii biyya Arabaa dhufuun koo wantan ciniinnadheen naaf hin taane jedheen of mormu yookiin immoo jibbu na hin mudanne. Yeroon maatii koo waliin jiraadhullee obboleettiin koo anarratti hin dhaladhu erga heerumtee booda hojiin hunduu mana keenya keessaa harka koo irratti galee hojii baadiyyaa immoo ni beektu ganama barii sa'a 11tti ka'een ciree hojjedheen loon elmeen umrii xiqqootiin nan gaggeessan ture. Galgalallee manaa hojiin naaf hin dhumu. Haa ta'uutii garuu biyya Arabaa kanaati ergan hojii baree sa'aatii kiyya guutuu hojiin natti hin fudhatu. Kanaan mana Arabaa keessaa jiraachuu hojjechuutti hin fufeem. Waggaa 1 waggaa 2 akkuma hojjedheen maatiin koo baadiyyaa keessa jiraatu ijji isaanii magaalatti haa banamu jedheen obboleessa koo dhiiraa gaa'ila dhaabbatee magaala keessa jiraatutti lafa bitiitii haadhaaf abbaa koof mana ijaarii jedheen baatii 2 miindaan argadhu ergeefiin ijaarsiseefi. Sana qofaa miti meeshaawwan barbaachisollee guuteefiin haadhaaf abbaa koo garaan gaheem. Waggaa 2 haadhaaf abbaa koo maaf hin xumureem. Sanaan booddee waggaa 2tti dabaladheen kanan hojjedhe hundumaa obboloota koo warra dubaraa fi obboloota koo warra dhiiraaf garaan isaanii waan gahu nu gaha kannaan jedhan natti fakkaatee baatiidhaan har'a tokkoof boru tokkoof ergaa jireenya isaanii gargaaraan ture. Dhuma
dhumarratti yookiin immoo isanani maallaqa gara biyyaatti erguu dhaabu obboleessi kiyya hangafaa haadhaaf abbaa koo mana ni ijaarsisiise makiinaa huccuu hodhu kan ammayyaa yookiin immoo elektirikaa naaf bitii jedhee na gaafata. Yeroo kanatti ani qarshiin isaa meeqaa jedheen gaafadheeni. Kanaan innis hanga yookiin immoo qarshii maashina yookiin immoo makiinaa huccuu hodhuu kan elektirikaa natti hime. Anis deebiseen baatii madarbee maallaqa kanaa olii siif hin ergineeyyi isatti bitadhu kan baatii kana abalu rakkadhe waan naan jetteef isheef hin ergaa jedheen akkan obboleettii kootiif ergu isatti hime. Yeroo kanatti obboleessi koo yoo xiqqaate si'a 5 si'a 6 maallaqa gurguddaa ergee fi akkana jedhee na arrabse. Kananuu maallaqaati hudduu arabaa miiccitee gara biyyaatti ergitee sirraa fudhu qaalii of goota. Maallaqa kee yoo barbaadde boollatti gadi naqi. Obbolummaa kees har'aa kaasee hin barbaadu. Durii makeeyyuu dhalachuu kees guddina kees hin jaalladhu jechuun waa hedduu jechootan miidiyaa irratti haasawuu hin feene waliin nattaasa'e. Anis obboleessa kootiin maalin balleesse kana hundumaa akkana kan na arrabsitu jedhee yeroon gaafadhu bilbilan irratti cufee haadha manaasaa irratti bilbileen maalin godhee maalin balleesse yeroon jedhuuni inni bar qiimii yookiin immoo haaloo sirraa qabaa. Maallaqni ati obboloota kee warra kaanii fi isaatiif ergitu qixxee miti. Abaluuf yeroo darbe haga kanaa ergitee isaaf immoo haga kanaa ergiteetta isa fa'i sitti qabameeraa jechuun natti kaastee waa hedduu nattaasofte. Yeroo kanatti ani toleennoo akkanaa jedhu obboloonni koo warri kaan immoo maal jedhu anoo kanuman argadhedha akka rakkoo isaaniitti ilaaleen hanga ulfaatina rakkoo isaanii tan maallaqa kanan ergaa yeroon jedhuuni obboloota koo tokko isaanii akka garaa keessaa haaloo naaf qaban haati manaa obboleessi kiyyaa kuni yeroo natti himtu lamuu lammataa obboloota kootiif meezoo tokko hin ergu jedheen haadhaaf abbaa kootti hime. Haatiif abbaan koo kanati ergitu irratti isaan asii wal nyaachaa jiru. Jireenya mataa kee jiraadhu nuuf kan nu gahu nuuf gooteettaa jechuun naaf deebisanii. Eega sanarraa kaasee obbolaa kan jedhuutiif maallaqa ergeen hin beeku. Maallaqa kiyya kaawwachuu yookiin immoo gudunfachuutti hin fe'em. Rabbisii naman gatu biyya hambaa kanatti amala tokkollee waan hin barreef maallaqni koo baatiima baatiidhaan walitti ida'ama malee kanarraa hir'in qabu. Waggaa 4 maatii koof hin hojjedheem. Waggaa 4 hafan immoo mataa kiyyaaf hojjedheen walitti hin gudunfadheem. Turtii waggaa 4 booddee jechuun waggaa 8 biyya hambaa keessa takkaafillee gara biyyaatti toon deebi'iin ergan hojjedhee booda haati manaa yookiin immoo jaartiin addunyaa kanarraatii ni boqotti. Erga isheen boqottee booda jaarsa ofitti fudhatanii atis nu waliin isas kunuunsaa mana keenya hojjedhu jedhanii hojii naaf kennanis haa ta'uutii garuu hojiinis akkan ani bare kana duraa wanta naaf hin taaneef baatii 2 qofa hojjedheen waggaa 8ffaa koo guuttadheen gara biyya kootti maallaqa koo qabadheen deebi'ee. Maallaqa gaarii maallaqa guddaa ture. Maatiin koo obboloonni koo na lolan dhufaatii koo dhagahanii Finfinneetti hundumti isaaniiyyuu dhufanii na fudhatanii yeroo sana walitti araaramne. Kanan isaaniif fideeru hunduma isaaniif uffata isaaniif ijoollee isaaniifidha. Kanaan ala garuu maallaqa koo eenyutti iyyuu hin kennu jedheen durseen haadhaaf abbaa kootti madheen. Haatiif abbaan koos na deeggaranii kana qofa otoo hin taane obboleessi kiyya innumti hangafaa na arrabse waan hin taane natti dubbate kuni baankii deemee haa ta'u karaa kam hin beeku hanga maallaqa ani akkaawuntii kiyyarraatii qabu dhagahee maallaqa hanga kanaa qabdaa kanammoo naaf kenni jechuun maatii keessatti na gaafate. Anis hin irraanfattee waggaa 4 kana maal jettee akkana arrabsite meezoo kiyya siif hin kennuun jedheeni hanga fadha mitiire haaloo yeroo darbee yaadachuu koo yaadatee horii isaan na rukuchuudhaaf harka isaan irratti kaasee yeroo kanatti abbaan koo ka'ee ati mucayyoo kana tuqiitii anaaf situ wal argaa dhala koo miti jedheen abaareen lafa si ka'a jedheeni. Yeroo kana obboleessi koo abaarsi keessaan na hin gahu na abaaruu dandeessa jedhee siitiin immoo sin argadhanaan jedhee mana gadhiisee deeme. Abbaan koo humna kee kana rabbi siifaa ilaalu akka dhala koo irratti kaate dhala kee irratti rabbi haa ka'u jedhee miilli isaa toon fagaatiin abaaree torbeen guunne mucaan nagaa inni qabu harkaaf miilli socho'uu jalaa didee baatii 2 hanga boo'ee anaan dhiifama gaafatu abbaa koo dhiifama gaafatutti ga'e. Abbaan koo dhumarratti maal ta'a abaarsi koo dhala keetu hin taane siitiin dhaqqabeera ta'e jedhee abaarsa arraba isaa tufee fi baatii 2 booddee daa'imni fayyaa dhufee dhumarratti fayyee. Kanaan biyya hambaa yeroon jiru jaalallee gosa garaa garaa waliin gama bilbilaatiin
wal qunnamuuf yaalii gochaan ture. Haa ta'uutii garuu fageenyi anarra ture hariiroon jaalalaan jalqabe kana hanga dhumaatti fiixaan akkan ba'uuf gufuu natti ta'eera. Har'a tokkoon qabadha waa ta'een walitti buuna mi'aa waan walirraa hin qabneef adda ba'uun keenya salphaadha. Bifa kanaan biyya akkuman dhufeen umuriin kiyyallee kanitti obboloonni koo heerumaniin baay'ee darbee waan na jiruuf gaa'ilan barbaaddadhe. Dubartii biyya hambaatii dhufte sanuummoo maallaqa qabdu fuudhuuf dargaggeessa mitiitii abbaa manaa mata'ee inni gaa'ila godhaterree baay'een hawwa ture. Haadha manaa koo hiikeen si waliin hin jiraadhaa kan jedhuun jechuudha. Ani garuu dogongoruun qabu jedheen dargaggoota yeroo sana gara jireenya kootti dhufan haadhaaf abbaa kootiin akkamitti ilaaltu jedheen akka isaan naa madaalaniif mucaa baluu jedheen nan isaan madaalchisaa. Haatii fi abbaan koo otuun argadhee nama barate dhiira barnootarra jirutti gaa'ilatoon dhaabbadhee ni barbaadu. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti namni barate miindaadhaan waan jiraatu yookiin miindaasaa yookiin immoo sadarkaa barnootarraa jiru ilaaleen anatu isa bulchamuu isatu na bulchaa kan jedhuun tuffiin addaa guddaan keessa kootti uumamaa. Barsiisaa, hojjetaa fayyaa, namoota faayinaansii keessa hojjetan fi kanneen kana fakkaatan gaa'ila akkan waliin dhaabbadhuuf baay'ee na barbaadu ture. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti itti heerumuuf yookiin immoo gaa'ila waliin dhaabbadhuuf filannoo kan hin godhe nama daldala irratti bobba'ee maatii isaa waliin otoo jiraatu suuqii fi mana nyaataa kan qabu dargaggoo guddinarra jiru tokkotti siqeen walii gallee yeroo gabaabaa keessatti gaa'ilas waliin dhaabbannee maallaqa gaarii mataa isaatiif waan qabuuf maallaqa kee ani hin tuqu jedhee waadaa naaf galee maallaqni biyya hambaatii fidee dhufe waggaa 2 guutuu akkaawuntii koorraa otoo hin tuqamiin naaf taa'ee gaa'illi koos bareedaa ture. Baay'een keessatti of jaalladhe. Innis akkanuma nama hojjetu halkaniif guyyaa hojiirra oolu waan na ta'eef nama gaarii ittiin heerume akkanuuf jedhu yeroo sanatti na taasiseera. Anatu jaallate obboloota kootu jaallate malee haatiif abbaan koo garuu gaa'ila kana naaf hin jaallanne. Sababiin isaa immoo namni daldalu hin argata hin dhabaa inni miindeeffamaan garuu maallaqni isaa dhaabbataadha kan jedhu tokkooni. Gara biraan immoo abbaan koo daldalaan maallaqa sabaasu argatee jennaan haadha manaa isaayyuu daldaluuf yookiin immoo gurguruuf duubattiin jedhu mucaan kun mucaa magaalaatii abshaala ta'uu malaa of eeggadhu yaada jedhu of keessaatii qabu. Obboloonni koo dubaraas ta'e dhiiraa immoo nama akkasii eessatti iyyuu hin argattu kan kee gaa'ilatoon taane carraadha jechuun na jaju. Akkuman gaa'ila gaa dhaabbadheenis abbaan manaan koo mana nuuf kireeffatee meeshaawwan gaggaarii qaqqaalii ta'an nuuf guutee haala gaariidhaan mana ho'aa keessa waliin jiraachuu jalqabne. Gaa'ila dhaabbadheen waggaatti daa'iman godhadhe. Haalli ittiin daa'iman godhadhe gadameessi kee dhiphaadha jedhamuun karaa baqaqsanii hodhuun ture. Ammas otoo hin beekiin akka tasaa waggaa tokko booddee daa'imni gara biraan uumamee waggaa 2 keessatti daa'ima 2 horadhe. Kan ammaallee operaasyooniitiin nan dahe. Kanaan sadaffaa waggaa 2 gadi akkan ulfoofne jedhee hakiimni yookiin immoo dooktarri na dhorke. Akkuma isaan na dhorkanittis meeshaa ulfa dhorku harka koo keessa na awwaalladhe. Haa ta'utii garuu waggaa 3ffaa koorratti gadameessi koo daa'ima gara biraa baate. Rakkoon maali jennaan wanti kun ulfa dhorkuuf siif hin ta'uu himata jedhu doktoroonni natti himanii. Anis haa ta'u jedheen kabiraa kutaa gadameessaa keessa kan taa'u ulfa kan dhorku nan kaawwadhe. Haa ta'utii garuu ammas si 4ffaa baatii 5 guutuu hospitaala ciiseen daa'ima 4ffaa godhee bahee. Dhukkubbii yookiin immoo rakkoo kana kan beektu haadha takka 2 walirratti deesse qofadha. Gaa'ila dhaabbadheen waggaa 4 keessatti ijoolleen 4 gadameessa koo keessaa nagaa ta'anii bahanii rabbiif galanni haa ta'u. Ijoolleedha mitiire dhabee kan rakkatu baay'ee waan na ta'eef ani immoo ijoollee babbareedu walirratti rabbi naaf kenne. Haa ta'uutii garuu walirratti dahuun koo kuni anaa fi abbaa manaa koo gidduuti walitti bu'insa uumuun isaa hin oolle. Keessumaa isa dhumaa yeroon dahe hospitaalatti maallaqa guddaan baase. Inni kaan hafee bultii maafiyyuu maallaqa guddaa kan falaa ture. Kutaa kana keessaa bahuun qabdu jedhamne jechuudha. Kanaan yeroon daa'ima lammaffaa dahu yookiin immoo akkuma waggaa 2 waliin jiraanneen abbaan manaan koo hiriyoonni koo qixxeedhaan konkolaataa bitachaa jiru. Anaafsis walitti buusnee konkolaataa bitannu ani maallaqa hanga kanaan hin qabaa jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani rakkoo maal qabaree hundaafuu baankii irra taa'aa jira miti namnoo baankii irraa liqeeffatee ni bitataa bitadhu jedheen mallatteessee kenneefi deemee konkolaataa haaraa Finfinneedhaa hiriyoota isaa waliin bitee dhufe. Abbaa konkolaataas taanee battaluma konkolaachisummaa baratee ofii hojjechuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu erga maallaqa kana isaatiif mallatteessee booda haatiif abbaan koo obbolaan koo dubbiin maallaqaa eenyuun iyyuu walitti nagaa godhee hin beeku. Hiriyoonni isaa kan bitan
walakkaa baankiitiinidha. Maallaqa yoo qabate baankii qabsiisee maaliif hin bitanne? Atis kan kee tokko innis kan isaa tokko bitachuu ni danda'a ture jechuun na komatanii yaada abbaa manaa ofii gaa'ela keessatti kan caalu hin jiru mitiire. Maatii koodhaan afaan keessan qabadhaa. Takkaa ta'e rajaa ta'eef fedhii isaatti bu'uun barbaadun jedheeni. Kanaan itti fufnee akkuma konkolaataan kun bitameen jechuu kan danda'uun bulchiinsi magaalaa manni keessan daandiirraa achi siquu qaba jechuun mana haadha isaa diigaa kanfaltiin kennamee fi baay'ee xiqqoodha. Yeroo kanatti abbaan manaan koo mana bareedaa haadhaaf abbaa koof ijaaruun qaba jedhee mana bareedaa tokko waggaa 2 keessatti ijaaree fi hojii isa kaan dhaabee konkolaataa kana dalaguun jechuudha. Akkuma isaaniif ijaaree fixeen immoo obboleettiin isaa tokko dhukkubsattuu taatee maatiin torbanitti gara hospitaalaatti qabanii fiiguu eegalanii isaan keessaa maallaqa kan qabu ijoollummaa isaatii kaasee arjaan abbaa manaa koodha. Konkolaataan bitamee mana keessaa taa'umsa tokkollee otoo nuti hin jijjiirratiin wanti argamu yookiin immoo dhufu hundi maatii isaaf qofa ta'ee nyaata dhugaatii waan hundumaa isumatu danda'a. Ani ijoollee 4 waliin asii hojjettuu manaallee maallaqa qusachuuf ofitti hin galchu jedheen waliin hin rakkadha. Ijoollee 4 miti tokko guddisuun hangam akka inni ulfaatu kan deessan kan harkatti qabattan ni beektu. Kanarratti haalli ciisichaa anaaf abbaa manaa koo anaafis isaafis mijataa miti. Sababiin isaa sa'aatii waliin ciisnetti ulfatu gadameessa koo keessaa waan uumamuuf mala ammayyaa kanaatiin ulfa uumamu kana dhorkuu waan hin dadhabeef mala aadaa fayyadamuun jalqabe. Yeroo darbema ulfi kun na keessatti uumame immoo mala aadaallee hordofaan ture. Haa ta'uutiillee suni guyyaan anaaf ulfi uumamuu hin dandeenye baay'ee murtaa'aadha. Guyyaa 5 qofa baatii keessatti walqunnamtii saalaa raawwachuu danda'a. Kun isaaf mijataa miti. Ani immoo ammas deebi'een hospitaala akka hin ciisneef of eeggannoo cimaa irratti godha. Kunis walitti bu'iinsa biraa kan dhuumnati ta'e. Daa'ima koo arfaffaa daheen waggaa tokkoof baatii muraasa akkattiin ergan dabarsee booda abbaan manaan koo natti jijjiiramuu jalqabe. Natti jijjiiramuu qofa otoo hin taane mana haadha isaa keessa mucayyoo dubaraa gara biraa fidatee galfatee haadha manaadhaan jennu firendiidhaan jennu haadhaaf obbolaa isaatu icciitii isaa qabaa fi yoo nani gaafadhu fira mucaa baluuti naan jedhu fira lakkaa'u waan hin beekneef dhimma ittiin godhu. Haa ta'uutii garuu galgaluma dhufee na bira bula. Haa ta'uutii garuu kan dur guyyaatti waliin ciisnu dandeenyu na gaafatu na gaafachuus dhaabee waggaa 2 guutuu anarraatii achi garagalee ciise. Turtii waggaa 2 booddee adda haa baanu jedhee na gaafate. Yeroo kana ani maal jechuudha ijoollee 4 siif daheen haadha ijoollee kee ta'een yaada kan akkamittiin naaf kaastaa rakkoo keenya haa furannu malee yeroon jedhuuni haati manaan koo ulfoofteetti naan jedhee. Anis haadha manaa kamii yeroon jedhuuni abaluutiin bari icciitiidhaan fuudheen mana haadha koo kaawwadheeraa waggaa 2 waliin jiraadhe naan jedhee. Yeroo kanatti wantan fuudhuuf wantan dhiisuun dhabee sattis murteessuuf xiqqoo shanatti ulfaate. Haa ta'uutii garuu ergan kana ta'ee garaan koo si'a 4 asiin olii fi dalga babbaqaqsamee ijoollee guddisuuf humni koo dhumee abdiin jireenyaaf hin qabu hundumtuu mana koo irratti erga ta'ee booda kana ta'uun koo na gaddisiisee sanarratti manuma keessa ijoollee koo guddifachaan oola mitiire qaamni koo walirratti daddabalee dubartii otoo hin taane ashaangullitiin fakkaata. Dhumarratti yeroo filannoon dhabu tole haa ta'u kaa hamma kana erga deemteetti ta'ee silaa duubatti si deebisuu hin danda'u. Wantan qabu lamatti naaf qoodiiti ijoollee koof wanta sirraatii eegamu baaseetiif gaa'ela kee dhaabbadhuun jedheeni. Yeroo kanatti inni tole jedhee seerrii fi jaarsi dubbii keenya beekee araarri toluu dinnaan adda ba'umsi formaata yeroo ta'u qabeenyi yeroo qoodamu manni haadhaaf abbaasaallee walakkaansaa akka qabeenya koo ta'etti konkolaataa kiyyaatiin akka ijaaretti yeroo irratti murteessu haatiif abbaan obbolaan akka mana haadhaaf abbaa koo qooddatti jechuun lolli hamaan maatii kiyyaaf maatii isaa gidduutti ka'e. Erga kuni seera biratti uumamee booddee immoo deebisee maaloo na araarsaa ani kanan seene jechuun abbaan manaan koo jilbatti kufee na kadhachuu jalqabe. Haati abbaan koo araaramii gaa'ela keetii naan jedhanii obbolaan koo garuu haadha manaa lammataa taatee jiraachuu fi reeyyi hin ta'u hin araaramiin naan jedhanii. Ani immoo murtee mataa koon barbaada mitiire maalis haa ta'u maatiin isaas akka bittinnaa'an ijoolleen koos akka diigaman abbaa malee akka hafan waan hin barbaanneef haa ta'u jedheen nan araaramee. Dubbiin duubatti deebi'ee abbaan alangaa dhimma keenya qabate gaa'ela akka inni dhaabbateerullee waan dhagahaniiruuf gaa'ela irratti gaa'ela dhaabbatte jechuun hidhaa baatii 6tiin mana adabaa keessatti isa darbatanii. Yeroonni mana adabaa seenu konkolaataa anaaf inni waliin bitanneeru hanga dhaabbattutti jechuun obboleessi isaa fuudhee konkolaachisuu eegalee.
haa ta'uutii garuu torbee tokko toon hojjetiin qilee boollaatti gadi ishee buusee gatiin konkolaataa sanaayyuu kanfalamee boolla sana keessaa baasuun yeroo dadhabamutti achumatti hidhamee meeshaan tokko ba'ee ofuma obboleessisaa gurguratee akka barbaade taasisaa ture. Kan namatti tolu lubbuun namaa baheeroo hin jiru. Gaafa dadhabu keessaa utaalee konkolaataa qileetti gadi gatee kanaan abbaan manaan koo yeroo hidhaatii ba'u jireenyi bitaatti galee haadha mucaasaas anaanis dhiisee gara biyya biraatti badee yoo bilbillus qaamaan bakka inni jirutti yoo itti dhaamnus anas ta'e ishees hin gargaaru maatii isaafillee bilbila jalaan kaasu. Amma kunoo jireenyi keenya akkana ta'e ani barnootaaf hin baranne hojii hojjechuus hin barre ijoollee koo qabadheen rakkina hamaa arguun jalqabe. Kanatti oduun tokko gaa'ela akkanni achitti dhaabbateerutti nattaa saamaa. Anis kana dhagaheen mana murtii bira yeroo deemu dhimmi keessan bar dhumaadha. Qabeenya keessan adda baafattanii jiruu keessan jiraachuudha yeroo naan jedhan qabeenya harannaa keessa mana haadhaaf abbaasaatu waan keessa jiru manni kun gurguramee yoo xiqqaate gatiin dafqa koo biyyaan baatii fideen dhufe naafaa kennamu yeroon jedhamu jaarsa sagaltu mana koo guutee bulaa maaloo ni bittinnaa'u haatiif abbaanii akka taane gurbaa qabnee siif finna naan jedhu ani ijoollee koo waliin beela'aan jira. Duubatti deebi'een mana haadha koo galeen jiraachaan jira. Inni garuu sagalee isaa argana dhoksee waggaa 3 fixeera. Yaa obboloota koo waantan godhuun dhabee akka namaatti yaadaatii yookiin humna keetti fayyadame yookiin dhiisinaan jedhaa. Nama ta'een namattis garaa jabaachuu namaafis garaa laafuun natti ulfaate. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.